Madaami mucaa kanaa hin boqattee haati mucaa kanaa hin boqattee jettanii yeroo baay'ee na gaafattu ijoolleen baay'een jechuudha. Koomintii irratti illee na gaafattanii jirtan. Ijoollee haarawaa dhuftantu hin beekne malee ani qaatiin hojjedhee ture jechuudha waa'ee mucaa kanaa jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo siinillee baga nagaa taatan baga jiraattan sin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warri mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'e warri ta'aa jirtas galatuumaa ulfaadha sin jedha. Egaa gaafii keessaniif immoo deebii dhaggeeffadha sin jedha. Ijoollee baay'een haati isaa eessa dhattee ati yeroo hundumaas biraan dhabamu mucaan kun warri naan jettan jechuudha. Haati mucaa kanaa akkuma beekamu hin boqatte siniin jedhee jira. Ijoolleen beektan hin beektan ijoolleen hin beekne kan amma kan himaa jiru jechuudha. Ijoollee baay'een maal taate haati mucaa kanaa eessa dhatte naan jechaa jiran. Kaza haati mucaa kanaa immoo akkuma beekamu hin boqatte. Sababa saniif mucaan kun yeroo baay'ee na biraa hin deemu. Yeroo baay'ee na biraa sin dhabamu jechuudha. Sababa kanaaf na biraa dhabamuu dida mucaan kun jechuudha. Malee waan biraati miti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti haati mucaa kanaa hin boqattee jechuudha. Hin boqattee namni yaa'uka ijoollee baay'ee waan jettanillee nan arga koomentii irratti jechuudha. Namoonni baay'een maaltu si galchii akka feete taatu maal si biraa hin galtuu maalidha harboon akkana jettan. Obboleewwan koo wanta akkasii hin jedhamu gaarii miti. Atillee boru eessa akka deemtu eessa akka dhaqxu maal akka geessu maaliif akka deemtu beekuu qabda sii galee. Wana hundumaayyuu namni ofii hin godhatu. Namni hundi ofii hin godhatu beektanii du'a soo ta'e ofii hin godhatanii akkasuma immoo jaalatteetii muti haati kunillee kan mucaa kanarraa deemte jechuudha. Yookiin immoo giddiitu har'a du'atu giddiidhaan addaan baase malee waan ofii isheetii jaalattee irraa daa'ima kanarraa deemtee miti jechuudha. Boru anillee maalan ta'aa jettee of gaafachuu qabdanii jechuudha ijoolleen. Maalidha ati idaa qabdaayii ati akkasii naan jettan jechuudha. Idaa wayii qabaadhetii miti. Yoo kanan hojjedhu siyaas damoosa kiyya namni immoo gaafa bahullee hojjetee of jijjiiruudhaaf kan bahuuf inni kaayyoo qaba waan ta'eef. Inni biraa immoo akkuma nama siniin jedhe kana giddiidhaan wanni na teechisa wayiitu hin jiru. Garuu adaraatu na teechisa irra caalatte jechuudha. Adaraan hin ulfaata. Adaraan du'aa baay'ee ulfaata. Namni hin beekne hin jira jedhee yaadu waa'ee mucaa kana durallee haasa'een ture jechuudha. Amma ijoollee hin beeknifan ibsaa jira jechuudha. Maaliif sababa ijoollee na gaafataniif jechuudha. Kanaaf mucaan kun walumaa galatti haati isaarraa boqatteerti. Sababa irraa boqatte immoo hin dhukkubee daa'ima ji'a lamaatirraa jedheetiin jira. Ji'a lama mucaan kun kan irraa boqatte anumatu guddisee jechuudha. Kanaaf immoo guddisni akka garaa nama nyaatu hin beektan. Yookiin immoo maal ridaa qabdaaree hin galtuu biraa maal akkas jechuu dandeessan. Akkasii hin jedhamu. Maaliif adaraa waan ta'eef namni lafarratti sitti kennee boru waaqayyo irratti sirraa fudhata si gaafata jechuudha. Maaliif atis wanti deemtuuf ilmoo argachuuf deemta. Boru akka taatu hin beektu. Teetirraa akka taatu hin beektu. Maaliif waan dabaa walii yaadurra waan gaarii walii yaadanii addunyaa irraa deemutu irra barbaachisaadha dhugaa waaqayyo. Maaliif hagamuu hin jiraannu obboloota koo. Hangamuu hin jiraannu addunyaa kanarra jechuudha. Wanni takka jechuudha. Hagamuu hin jiraattu. Kanaaf immoo hanga jirtanitti waga umriin tee waaqayyo sii kenne irratti waan gaarii hojjedhu darbe. Namaaf gaarii yaadii darbe. Ilmi namaa jaalateeti miti. Keessattuu immoo gara du'aatiin jechuudha. Namni tokko yoo daa'ima irraa waa ta'e akkas ta'ee baga akkas ta'ee waan akkas jedhan. Ijoollee baay'eedha warri akkas jedhan jechuudha argeetiin jira waan ta'eef. Garuu gaarii miti. Maaliif du'a ofiitti hin golchan. Ofiif duuti namatti dhufti. Duuti hundumti addunyaa kanarratti kanaaf hin jiru. Addunyaa ergisaa gubbaa jira. Hundi keenya hin deemne. Kanaaf immoo waan gaarii hojjennee yoo deemne waaqayyo biratti akkuma nama biratti jaalatamnu yoo namni immoo waan gaarii hojjette namni si jaalata. Yoo ati immoo waan badaa hojjette namni si jibba. Akkasuma jechuudha waaqayyo biratti illee waan gaarii hojjette waaqayyo si jaalata. Waan ati gaarii hin hojjenne ta'e immoo waaqayyo illee si jaalata. Waaqayyo biratti sin gaafatamta jechuudha. Akkuma ati abbaa hojjetetti hojiin waan ati gaarummaa yoo hojjette gaarummaa keessa fudhattee deemta malee qabeenya fudhattee hin deemtu. Obboleettii koo obboleessa koo warri na dhaggeeffattu viidiyoo kana. Gaarummaa kee hojjennaan gaarummaa kee fudhattee deemta. Badummaa kee hojjennaan badummaa kee fudhattee deemta. Wanti addunyaa kanarraa fudhannee deemnu
wanni takka hin jiru kanuma bichaadha. Kanaaf galaashii borullee qopheeffachuu yaada obboleewwan koo. Galaashii boru yoo sin jedhu waan gaarii hojjedhaa darbaa. Waan gaarii addunyaa isaarratti hojjedhaa darbaa. Homaa miti qabeenya yoo ta'e fixeessa ganamaati hin argatta hin dhabda. Garuu qabeenyi sifaana hin awwaallamu. Kan sifaana awwaallamu waan ati gaarii hojjette gaarummaa gaarummaan keessoo sifaana awwaallama. Gaarummaa keessan natti itti gaafatamtu. Waan badaas hojjette badummaa keessan kan itti gaafatamtu. Si galee kanaaf waan gaarii hojjedhaa darbaa. Namaaf gaarii yaada. Namni yoo badaasitti yaadallee obboleettii koo ati waan gaarii yaadifi. Maaliif addunyaa ergisaadha. Ergisaa gubbaa jirra waan ta'eef. Kanaaf walumaa galatti maal isin jechuu barbaadatanii dhaamsa akka obboleettii takkaatti isinii qaba jechuudha. Ijoolleen waan baay'ee jettantu jira waan ta'eef gaarii miti. Gaarii miti waan badaallee hin dubbatina. Maaliif boruu eessa akka deemnu beekuu qabna. Maal eegganna beekuu qabna. Ilmoo eegganna. Boru waaltu nurra ga'a jennee beekuu qabna. Duuti namaaf tsaafamtee hin jirtu bar guyyaa kanaa duuta jedhamee qaxaroosi qabamee hin jiru bar guyyaa sitti dhufte si fudhatteetuma deemteetti malee si tsaafamu jechuudha. Kanas yookiin siif hin barreeffamu jechuudha. Kanaaf du'a namaatti illee hin gammadinaa. Du'a namaatti gaafa gammaddu yaa boolla ofii namaaf qotte ofiif itti dhadhaasan. Akkas taate dubbiin jechuudha. Kanaaf yoo nama tokko du'a yaadde ati dura deemte waan ta'eef namaaf illee du'a yaadin obboleettii koo. Maal jechuu barbaadatan walumaa galatti namaaf gaarii ta'a. Namaaf gaarii ta'e malee namarraa gaarii hin argatiin baqa. Ofii keetii namaaf gaarii ta'e. Ati waaqayyaa irraa argatte waan ta'eef. Maaliif? Baqa hundumtuu hin darba. Qabeenya yoo ta'e hin darba barri si yalan awwaalan qabeenya illee fayyaa yoo qabaatte argattaa miti. Qabeenyi immoo nama jalan awwaallamu abadan. Waan feete qabaadhu addunyaa kana hunda qabaadhu. Homaa si jalan awwaalan. Kasi wajjin awwaallamu gaarummaa ati addunyaa kana irratti hojjettee dabarte. Boruuf lubbuu ta'e oolchuudhaaf. Lubbuu ta'e jireenya bara baraa jiraachuudhaaf. Isa kanaadha dhaamsi koo. Waaqayyo si haa guddisu jedhaani mucaa kanaanis. Haadhaaf boqotteefis haadha isaatiifis waaqayyoon jannataa si haa qaamnisu jedhaani. Galatooma ulfaadha.